Ashama harka fuune hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kanaa kan taatan nagaan koo isin akka qabu bakka jirtanitti isiniin jechaati. Egaa guyyaa har'aa kana hudduu baay'ee nama gaddisiisuuf waan amdee namaa cabsu. Egaa nuti Oromoon yeroo kamiyyuu waan gaarii dhageenye hin beeknu. Gurri keenya waan gaarii dhagee hin beeku. Keessumaa garuu dhugaa Waaqayyoo waan amdee namaa cabsu. Guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa Hanameettaa Roobii magaalaa Adaa Bargaa magaalaa Olotaa naannoo Adaa Bargaa keessatti namoota konkolaataan namoota 70 fi akkas hanga 68 fe'atee deemaa jira. Sana gidduutti konkolaataan galagaluutiin namoonni 15 battalumatti lubbuun isaanii ba'ee jira. Namoonni 30 garuu balaa ciccimaan irra ga'eetiin jira jechuudha qaama isaaniitirra. Namoonni 2 immoo balaan salphaan irra ga'ee jira. Egaa amma ammaatti du'aan kan boqotan namoota 15. Namoota mataa ta'an namoota konkolaataan kun magaalaa aanaa Meettaa Roobii magaalaa Shinoo keessaa fe'atee gara magaalaa Finfinneetti imala isaa kan taasisu jechuudha. Namoonni achi keessatti argaman hundi isaanii namoota aanaa Meettaa Roobii magaalaa Shinoo sana jechuudha. Namoonni du'anirree haal tokko kan du'an magaalaa tokko keessaa namoonni 15 al tokkoon du'uun baay'ee waan amdee namaa cabsu. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee natti dhagahame. Egaa asirratti maal jechuu barbaadanii obboloota koo kan Oromoo baruma baraanu wanti dhagahamu wanti sirrii dhagahamu waan sirrii dhageenye hin beeku waan gaarii dhageenye hin beeku. Otoo mootummaa qabaanne waan baay'eetu ta'a. Wallagga keessatti akkuma argaa jirtan wanta cigaasisaa ta'aa jira. Galgalaa ganama boo'icha ta'e kan keenya. Raddaatiin tokko yookiis immoo tiraafikiin gaafa inni nama 70 konkolaataa tokko keessatti warra naqatee fe'atee deemu shufeerri otoo tiraafikii bira hin ga'in biraa bu'ee tiraafikii harka waa kaa'ee warra abbaa garaa warra garaaf jiraatu warra uummata isaaf hin jiraanne. Warri hundi har'a aangoo irratti ol ba'anii jiran kun warra uummata isaaf jiraatu otoo hin taane warra garaa isaaniitiif jiraatan. Birrii 200, birrii 300, birrii 1000, birrii 3000 uummata isaa nama 70 konkolaataa tokko keessatti walirratti fe'anii namni walirra darrabee isaan ilaalan isaan kan barbaadan birriidha. Warra abbaa garaati isaan jechuudha. Otoo kana kan ilaalan ta'e balaan kun ammana hin mudatu. Konkolaataan tokko yoo baay'ate nama 25 ol qabatee yaadu. Isaan garuu nama 70 warratti fe'anii akka maqaatii tiraafikii dhaabanii daandiirra dhaabbatu. Gaafa waatti kennan immoo fudhataniitu callisan. Uummataa warri jiraatu hin jiru warra garaaf jiraatu malee. Maaliif akkas gootan jedhee namni hadamamee beeku hin jiru. Balaan kun wagguma hoggaan biyya keenya irratti ta'aa jira jechuudha. Aanaa Meettaa Roobii keessatti wagguma waggaan ta'aa jira. Barreen gaddaa nan yaadadha biyya koon jira. Balaa cimaatu ta'e namoonni akkanumatti namoota 10 ol jechuudha kan miidhame. Har'allee kunoo hammarree namoonni akkasitti miidhamaa jiru. Barabaraan namoonni miidhamaa jiru. Tiraafikiin maal hojjeta? Hin jiru tiraafikiin. Warra hundumtuu garaa isaa warra deddeebi'u qofaadha. Inni lammaffaan immoo mootummaan gaafa konkolaachistoota leenjisee baasu ijoollee xixiqqoo reefu horii duubaa deebi'anidha konkolaachisaa kan ta'e. Ani yeroo baay'ee nan rifadha ijoollee konkolaachisaa ta'an. Otuman barsiisin ji'a takka ji'a 2 birriidhaaf qofa barsiisa itti gadhiisa. Gaafa achii ba'an garuu isaan uummata akkasitti argu. Ofiifillee hin oolan uummata irra hin oolchan. Amma guyyaa kaleessaa shufeerri namni raddaatiin nafne. Lubbuun isaanii darbee jira. Maaliif mootummaan kan ilaaluu dadhabee? Maal balleessee Oromoon Oromiyaa keessatti rakkoon kun kan deddeebi'u yeroo baay'ee. Daandiin Oromiyaa mee ilaala. Daandii sirrii miti. Ganna konkolaataa dhaqqee keessaa deddeebi'u. Uummata irraa garuu daandii sirrii jira jedhanii waggaan funaan. Hiyyeessi afaan isaatirraa fudhatee ilma kootu deemee barata, intala kootu deemee barata. Kanaaf jennaan kennuu qaba jedhetu kiisii isaa duwwaa godhee afaan isaatirraa fudhee kenna. Yoo namni nama dhaga'u jiraate, yoo qaamni nama dhaga'u jiraate, warri garaaf jiraatu dhugaafaa jiraatu, maaloo sabaafaa jiraatan.
Wanti xiqqoo kiisii yookaan itti kenname gubboof jedhee dhala saba isaanii maaliif furgu? Itti seenanii ilaalanii bara. Waa xiqqoo argannaan uma deeman malee ilaalanii. Nama meeqa konkolaataa san keessa jira itti gajjatanii ilaalan. Balaa humnaa ol fe'uu isaaniirraan kan ka'e dhaloonni akkaatti du'ee jira. Dhiigni dhalootaa akkaatti goorratti dhangala'u kun hangam garaa nama gubu. Xiyyeeffannaan hin jiru biyya keenya keessa. Biyya ormaa keessa mee argitanii jirtu? Konkolaataan aga barbaade wal keessa deemaa oola. Mee akka biyya keenyaa kanatti wal miidhaa oola? Seera qabu. Seera qabu kan keenya seerri hin jiru karaa hundaanuu. Maaloo ani wanta isinii jechuu barbaadu warra humni miidiyaa gurguddaa qabdan. Mee waan hundaaf waa'ee Oromoo kana jedhaa hiyya'a. Tiraafikiinis akka seera nu qabatu uummanni keenya akka dhumne kana booda. Warri konkolaachisoos of baruu hin dandeenye jechuudha. Tokko osoo isarraa ilaaleen baratu. Of baruu hin dandeenye ofiis du'anii uummatas fixanii jiru. Qaamni dhimma kana ilaallatu biraan nuuf ga'a. Sagalee nuuf ta'a. Uummanni keenya dhumaa jira. Ergaaf dhaamsina ni qabu. Qaamni dhimmi kun ilaallatu ilaaluu qaba. Tiraafikii maal hojjechaa jira? Namoota akka leenjisee gadi baasaa jira konkolaachisaan. Kan waggaadhaan ji'a ji'aan dhaloonni akkaatti godatti du'u. Kan rasaasaan du'u caalaa. Kan garbummaan du'u caalaa. Konkolaataan balaa garaagaraatiin du'aa jira. Mee uwwuu jedhaa nuuf iyyaa. Dhaloonni dhumatee jira. Biyyi duwwaa taatee jirti. Nuuf iyyaa. Keessumaa kanaan ameettaa roobi jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee baay'ate jechuudha. Baruma baraan lubbuun du'a. Kanaafiyyuu sagalee Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa godhu. Karaa baay'eedhaan Oromoon keenya dhumaa jira. Kun lolaan dhumaa jira. Kun beelaan dhumaa jira. Kun konkolaataan dhumaa jira. Waaqayyo biyya keenyatti haa deebi'u. Baay'ee abdii namaa cabsa. Waaqayyo gara keenyaa millatu. Ijaarara isaatiin waa ilaalu. Egaa akka sagalee taatanii amma dhumaatti akka sagalee taanu amma Oromoon mirga argattu akka sagalee taanu amma Oromoon qe'eesaatti deebi'ee buddeen gaarii nyaachuu danda'u sagalee akka taanu isiniin jedha. Keessumaa ameettaa roobi kana keessatti balaan konkolaataan deddeebiidhaan mul'ataa jira. Waan hanga yoonatti dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa ulfaadha. Kabajaa jechuu jaalladha.